السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن خبجمتوتا هوردفتوتا جالتمتوتا أكسما ماتي channel FM تكنولوجي نجيني ربي بك جرتن مرتي اسم هذا كبيجا الراس فيديو باي اسم برباجستو تواي تكنولوجي دا خيستو فيديو الراهن جودا واي فاي تي والكبتو انتف فيديو تنا اسمي كمان نحن جودا خبجمتوتا هوردفتوتا خين فيديو كون الراهن وني وجني لالو جودا كودي توكو يرو جنو كودين كون واي فاي تي والكبتا يرو جنو أكاداتي واي فاي كينيا نمني جابسي تفايدمو ندن دامو هندندو خنجو وجلا لا يجودا خبجمتو دفتو تخينيا فيديو خنا وبليك هيسنين كودو دان حمدو مات نوجين ترو اسنجان هايغا خبجمتو دفتو تخين أصو فيديو تنجتين سينن درا أكما بيتن فيديو خنا لايك كودودان وبلاين كيسان خاونتوتا أكنا خنا بربادني رابرچو بربادني شير goda isin jena akasuma channel khana subscribe godan nujina dabanda notice video le akana tv video le technology da khan brotle desinin genya jenne abdi qamne chuda heddu sani khana wantef nujajabesa isin jenna walin gara video tenya هايغا خبجمتوتا هوردفتوتا خين ديمني دفنه تجر فيديون أراهن كمان سنجه واي كودي تي والكبتا يا واي كودي خيسا هونين أسيت الرئيسين سنجرسي سوديمو كودي توكو يجورا كودين كونيس أكاداتي واي فاين كينيا جابو ندن دامو يقين جاب ساني نمني اتفايدمو ندن دامو هندن دامو خنجو وجني الله يجورا خبجمتوتا هوردفتوتا خين خنا وجني الله يرون سنينجو وني لو وجني الله لو ديمنو يجورا يرو أمني applicationota WPS da walqabatan jechuudha isa fayyadamanii WPS keenyan wifi keenya jechuudha cabsuu ni danda'anii immoo hin danda'anii kan jiru wajjin ilaalee jechuudha akkuma beektan jechuudha yeroo ammaa tana applicationota hedduutu jira kan wifi nama cabsuudhaaf ummanni itti fayyadamu jechuudha irra guddaan isaanii wanni walqabatu jechuudha khawjamtoota hordoftoota keenya WPS da WPS nga khawjamtoota hordoftoota keenya akkuma ijaan agartan jechuudha bakka bootanii tuqayyotana isiin kun faayidaa mataa isii qabdi sanis guyyaa biraatti deebinaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya ammaaf garuu wanni inni isin garsiisu deemu WPS keenya banaadha moo banaa miti kan jiru wajjin ilaala waan ta'eef koodii kana fayyadamnaa jechuudha koodiin kunis asumaan urjii masalaala 0011 masalaala gizeetu ine akkanatti fuula kana nu fida jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya gisee fuula kana nu fide asiin bakka akkuma agartan bakka xiqqoo gubbaa tana jechuudha bakka tuqaa sadeen kana tuyinaa jechuudha yeroo tuyine booda akkuma ijaan agartan kana jechuudha wifi khajoo kana tuyinaa jechuudha gisee tuyine akkuma agartan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo waa'ee wifi keenya guutuutti nu gattarreessee jira asitti bakka nuti yaanuuf jechuudha bakka tana kuno bakkaan qubaan irra deemee isin garsiisu jiru kana jechuudha bakki tun WPS yaa kuno asitti jechuudha akkuma ijaan agartan kana jechuudha WPS barreeffamaan bakka tanatti baanaan jechuudha WPS keenya banaa jira waan ta'eef yookiin on ta'ee jira waan ta'eef yookiin available dha jechuudha namu argachuu ni danda'a jechuudha kabajamtoota hordoftoota kana waan ta'eef namoonni applicationota fayyadamanii jechuudha wifi keenya cabsanii itti fayyadamuu ni danda'anii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya kana waan ta'eef akkamitti off goona yookiin akkamitti disable goona yookiin akkamitti unavailable goona kajaa'u immoo wajjin isin garsiisaa jechuudha kana yeroon isin garsiisu kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma screen irra agartan jechuudha bakka WPS jettu tana disable godhuu qabda yookiin off godhuu qabdanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya akkana off goonaan jechuudha bakka tana WPS kajaa'u kana off goonaan wali wifi keessan jechuudha warri application fayyadamee cabsanii wifi keessan itti fayyadaman ammaan booda hin jirtu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya kana waan ta'eef wifi keessan ammaan booda security jira yookiin qollofamee jira jechuudha warra applicationota fayyadamanii cabsanii jechuudha kana gaa kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon arraaf isinii qabannee dhufne viidiyoon kun akka isinii tolee irraa baratanii irraa fayyadamtan abdii guutuun qaba waan ta'eef irra deebinee wanni isin jennu
video kana like godhu dagatan like godha akkasuma channel kana subscribe godhu warri dagatan subscribe godha nucina dhaabadhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna akkasuma yaadaa fi gaaffii yoo qabaatan gara commentiitiin nu gaa hanga video biraatiin wal agarrutti nagaya rabbii keessa jiraadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.